Harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastoota taatan hundi keessanuu kan biyya keessa jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi haraarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkasumas nagaa jirtu annagaa kootan jira galata waaqayyoo akkasumas viidiyoon samuunii hojjechaa ture keessatti viidiyoo san keessatti jechoota baay'eedhaan karanani haasa'aa ture jechuudha. Akan biyya Itoophiyaa illee galuu akan iddoo mana madaamii kootiitti irraa illee ba'ee ture akkasumas dammoo akan daa'ima qabullee isinii jechaan ture dhugaa dhiifama jechuudha. Obboleewwan koo baay'een karaa keessatiin dhufanii namoonni na waliin cannaqamanii jiru jechuudha. Garuu immoo jechuudha. Karaa koomentiitiin illee ijoollee na arrabsanii jiru jechuudha. Ani viidiyoo san keessatti dhugaa maaliif akka ta'e hin beekani gizee tokko jechuudha baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Maaliif gaafa gwaadaa keessa teessee haasoftee fi gaafa lafiitii baatee haasoftee baay'ee ulfaatadha jechuudha. Ijoollee baay'een garuu ijoolleen irratti naqaanillee ni jiru jechuudha. Irratti naqaanii isoof damastuu kanaan jedhanis ni jiru jechuudha. Ani viidiyoo san keessatti dhugumaan dhugaa dubbatan dhugaarra buluu jedhanii tokkoffaa ani iddoo hojii kootiitti hin deemne jechuudha. Ani firaankii hojjechaa ture malee jechuudha. Deebisee dammoo ani daa'ima wayitillee hin godhanne jechuudha. Ijoollee baay'een beeku bakka nani jirullee hojii nani hojjechaa jirullee obboleewwan koo baay'een beeku jechuudha. Garuu immoo jechuudha natti oo'ee jennaan anillee itti fufe malee anis bakka edeedaa gizee tokko yoo haasaa jammaranii haasofti qalaalii mi'aawu joobisanitti jechuudha. Haasa'u mannatti mi'aawee tanaan haasa'ee malee ani daa'ima wayitillee hin godhanne iddoo hojii kootiitti hin baane ani bakkuman akkan Itoophiyaa biyya kootii dhufetti hojii kan mana kana seenee achuma hojii jira. Inni biraa dammoo waan hin goonetti sodaatanii mutire garuu yeroo joggooddan namoonni baay'een na arrabsaa turan jechuudha. Yeroo isaan na arrabsan illee osoo hojii koo ta'e ani baay'een dhiise jechuudha. Inkaan karaan filafiitti namaa ba'u dhiisi waan hin jedhu. Garuu immoo viidiyoo san keessatti obboleewwan koo wanta akkasii irra ga'an isaasaniif bakka utubaa manaa ta'uufa wantoota san akkasitti haasa'aa ture malee ani yookiin wanta akkanaa godhee yookiin narra ga'ee yookiin ani akkas ta'eetti fiifimii mootii jechuudha. Garuu immoo viidiyoon hojjechaa ture san keessatti ani firaankii hojjechaa ture jechuudha. Malee ana narra ga'eetii mootii obboleewwan koo gara keessatiin maal si gargaaru maal siif goonu haga keessa darbanii maallaqallee si gargaaru kannaan jedhantu jiru jechuudha. Ani galatooma dhugaa waaqayyo eebbifama jaalalli isin namaaf qabdan gaafa namni tokko rakkate isiniin namaaf cannaqamtan baay'ee dasna jedhe jechuudha. Dhugaa baay'isee dhibbaan dhibbatti dasna jedhe jechuudha. Sababa saniifiyyuu galatoomaayii eebbifamaayii isiniin jechuu jaaladha. Ani biyya Arabaatti illee tidaarii hin godhanne biyya Arabaatti illee hin horumne inni biraa dammoo ani biyya Arabaa keessatti illee ani rakkinni wayitiyyuu narra hin geenye galata waaqayyoo galata waaqa uumaa kootii isiniin jechuu jaaladha. Viidiyoo kanammoo laayikii sheerii koomentii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ani firaankiin hojjechaa ture malee ani uumaa wanni takka rakkinni wayitiyyuu narra hin geenye galata waaqayyoo sobaatuma tsooma kana hin itti fufu jedhee maaliif humnaa ol narra dha'e jechuudha. Bakka sobeetis hin beeku awwal marraa firaankii hojjechuun kootis sobeetis hin beeku jechuudha. Wanna sobee hin beekne sila ta'eef baay'ee na qorqora jira sammuu kiyya keessa na deeme jechuudha. Lamaan ani firaankuma hojjedhee hin beeku jechuudha.